فيديو غرا نمس نترجي أنيس واتكو تقافا نمني ويكي كاسو بقى وانت كان ركنا كان نجدين يا ما نعرف التوب نجافة مالي وصونا ما نعرف النتات مالتو نجاي جتة جمال بودي دب بس قلنا أمة أورمو قال شو تكو هنجو سنيف قاله قتي كنا تا إيه في أسرت تجدي باسي أكبر بدني إتين شكلت دا إتين أوفت دا إتين دلدلت دا ربين سني فيها ونجو سني قاله وان بربادني نتقولت دا وان بربادني قدي باساتي أسرت أكفيتني تجتشو هاتي فاتي فيديو أسرت يصير رقدي بهيف قام أقول لا شيء تقدي به يوكا سجليسي ربما ميديا رقدي به هاتي فات سنجتش ميديا الرابد يوكا سنجتش بوتي هاتي فات يوكا سنجتش بكا كنيتة جدي يوكي it's not big deal jadi diaspora meta iyo toko yo it's not big deal jadi diaspora kana tu yo jechuudha kara isa ani hagatti tana nama rakaatu miti hagatti tana nama rakaatu miti hagatti tana jechuudha nama rakaatu miti nama akkanatti ol jedhee qucee kan godhaabeen deemu malee jechuudha nama akkanatti hiixatee deemu malee jechuudha nama akkana mataa qaqqabatu miti nama akkana ol kanatti ilaal akkanatti hiixadhee qucee kiyya dhaabee akkasitti deemu malee nama akkana mataa gadi jedhu miti akkan never waan akkas akkasiisaniif moo waan akkas akkasii dura gaafa godhu itti yaadeen godha erga itti yaadee godhee wanni sun ta'ame hoo I don't care irraan kaaddu'an itti yaadee eega godhame eega ta'ame allaqe ata sirratti gadi baaftee ani gaddee yookaan ani maraadhee yookaan ani ufajjeesee wanni dhufu jira hin jiru kan viidiyoon isin asirratti daddarbitan anaaf ol hin deebi'u viidiyoon isin asirratti daddarbitan anaaf ol hin deebi'u already darbee jira kutee sheexanaa fi jinnii fi insii bira gahe viidiyoon sun kanarraa isin gaddarbitan sun gatii kana ta'eefi anammoo ekelee viidiyoo kiyya gaddarbe jedhee wannummaa lubbuu tiyya tana argitee qaalii tiyya tana uf cinquuf tokko hin jiru akkasitti yaadinaasan dokongortanii jirtan ammallee ammoo jechuudha usuu haasoftaniif usuu qaaxxaniif usuu eeddan isinit dhiiti usuu haasoftaniif usuu qaaxxaniif usuu eeddan isinit dhiiti usuma akkasin eeddan cuf jettanii dhiiraa dhalaadhaan osoo eeddan ammoo jechuudha tiyyatu maaltu adda godha bara gaaffinatti ta'u tiyya tana maaltu adda godha tana maarraa tafaaxuma irraa ta Khadiijaa irraa ta Harargee irraa ta Jimmaa irraa ta Wallaggaa irraa ta Walloo irraa tiyya tana maaltu adda godhee jennaan diqqaa fi guddaadha akkasi isin maraajiti mee wannummaan akkasi isin maraajitu maali tiyyatu wanni isin adda taate maali gatii anfeemasa ta'eef immoo maali mee tiyya tana maaltu adda godha na hima waan tiyya tana adda godhu na himame warroonni dhiiraa dhalaadhaan kaleessa walii qabsiisaa akkasi maraataa turtan sun maaltu adda godhu mee maaltu adda godhu gatii furdadheef immoo gatii feemasa tasaamii Oromoo tokko ta'e taraa namaa tokko ta'e immoo maali mee tiyyama tana wannummaan adda godhee bar inde nama dhufaatii mootummaallee akkasitti hin eeganii bar dhufaatii mootummaallee jechuudha akkasiin eeganii bar maal taata yaa saba kiyya inde anuma osoo gadi baate iyyuu jechuudha haati baatee tun takka dogongortee hin beektu mucattiin tuni nama kabajaati nama qaaliidha takka dogongortee hin beektu takka asirra waa balleessitee illee hin beektu akkuma amma booyoon kiyya sirraa jeessan jechuudha namni hedduun doktoraan na beeka nama onnee namaa yaaluun na beeka nama onnee namaa fayyisuun na beeka malee haati baatee gaafa onneen cabdee bootteedha waggaa 7 asirra taa'ee jechuudha. Wallahi waggaa 7 asirra taa'ee gaafa waggaa 8 irratti baay'ee mootummaan waggaa 8 bulee waggaa 7 bulchee 8 irratti ni qofaa miree mootummaa akkas ta'ee baradhamma. Waggaa 7 bulchee ka'ee waggaa 8 irratti injifatame. Ammallee inshallah injifatamu ittuma buufaa qabsoon kiyya. Silaan irra dhaabattan ture. An akkas jedhee yaada. Amma sila osuma gadi baate iyyuu lakki ta'isiitii miti. Gite harmi ka isin fakkaatu sarbaan ka isin fakkaatu jettanii bakkuma jirtu qaawuma jirtu wayiitiin ilaaltanii narraa mormitan jedhee yaada bakkuma jirtu wayiitiin yoo mata furdatte hundi ta haati irraa duutee haati biraa badde hundi ta haadha faateeti jettanii asirra fiddanii maal haa ta'u mimmi eenyuun qaba yoo isin malee yoo isin taate malee eenyuun qaba waa bakka
وافردنا وهرمي قدنا وصربان كون قدنا انتهى دفاتيتي فولا ما قصتري فولا رسو باللي سيتني فولا رسو باللي سيتني تقفان سني جمع بيروتي نمو تهدو يو مقاكي يعني سر مقاي ساني كاسو جيجرتن نمو تهدو يجول نمو تهدو maqaa yana sirratti maqaa isaanii fakkaasu ebelu waliin akkasiirti relashiin akkasii ebelu waliin qabdii gatii ebelu waliin relashiin akkasii qabduuf ebelu akkana godhee ebelu waan akkasii wanni jedhu wayii jira. Nama fakkeenyaa fi asliin kaleessa gisee asirra dhufee waa'ee san dubbatu wallaahi kuma anaaf aslii wal quban qabu. Anaa fi asliin sa'a sanitti asliin naayyuu dawwalee maaltu uumame waatti haappinaan hin jenne jechuudha. Waluu quban qabnu aslii. Sirrii dhalamaan itti dhiyaadhu wayiitiin aslii wal beekaa yaa wal beekaa walii naasaanii wal quba qaban namaan itti dhiyaadhu ni jechuudha. Garuu hoo rakkinni kiyya kun gara isaatiin nama kanaatiin haa ta'u gara nama biroo dhuunfaan haa ta'u aslii waan irraa quba qabu sa'a sanitti waan irraa quba qabu wayii hin qabu. Reedii Aadamii Abdii Muktaar illee sana quban qabu Abdii Muktaaru iyyuu na bira dhufee ka'ee dhimma wayiitiif na biraa bahee guyyaa san jechuudha. Quban qabu Abdii Muktaaru iyyuu wallaahi billaahi aslii quban qabu maal akka ta'e hin beeku naafillee hin dawwalle dhimma wayii keessa ture inni illee na fakkaate naallee hin dawwalle anallee quban qabu anillee itti ni manne ankalee asraa sa'aatii akkana laayivii dhufa jedhee karoorsee ture jechuudha. Galgala ganama reediin naa dawwalee laayivii seenii dubbadhu minaamna naan jedhee bakka namni shorootaa jira akka malee qalbiin nama rarraasuun kun sirrii miti waan ta'eef guddootu jira jaarsa jira dikka jira guddaa jira itti dhiyaadhuuti waliin haasayii uummanni cannaqamutti jira. Gariin dhugaa baruufuu rakkataa gariin ammoo gammaduufuu kan rakkatu jira kanaa gammaduuf rakkatutu jira. Sinii galee sababa saniifuu jecha reediin ol bahii dubbadhu naan jedhee okee jedheeni funuuna tokko narraa cituu dide gaayis ani xiqqoosii waa aaree jennaan yeroo dhiyoo godhadheellee funuuna kana dura hin qabu dura qaama qalbii kee qaama kee keessa hin jiru haguma dhiyoo godhadhe juma 3-4 kana jechuudha. Xiqqoo waa aaree jennaan na funuuna bakka na keessaa qurxamee akka wannoo kana na keessaa jiqa. Akka wannoo kanatti na keessaa funuunni kun na keessaa jiqa. Gatii saniif jedhee hin dandeenye bakka fuuluun kun hundi na guutaa fuula kee hunda na dhiitessee jechuudha dubbachuu hin dandeenye. Asraa laayivii seera jedhee hanumaa karoorfadhee jiru asliin kiyya kama bahee bun godhu argee aniin tiyya lafuma ol ka'ee tumaan gurraachi kiyya ol baatee jedhee tumaanii birdilimsii qarqaburraan birdilimsatti bira ol fadhee hirribaatti tiyya gitti itti godhe. Mini maal dhagachiisu hin taane maalaa godhu ani. Lafuma ol ka'ee birdilimsii qarqaburraan birdilimsii bira ol fadhee akkanatti hin qorrine qilleensi akkana hin qaafne hirribatti kiyyatti fuufee jechuudha. Wallaahi quban qabu. Quba waliin qabnu asiriidhaan saasan jechuudha. Meebi wanni qara ture wayii haa wal dhabbii ta'uu haa wal wanna jechuu ta'uu haa aaru maal jedhu kuma sanniin irraa ta'uun ooluudhaani malee asliimmaanuu saasanitti ta'uun ooluudhaani malee wanni qabu tokko illee hin qabu. Ammallee yoo ta'e illee gima sanuuyyuu ta'e jidduu jaarsaa jaartii yookaan ammoo jidduu nama wal jaalatu lamaan kabeeku rabbuma tokkicha. Meebi nama waadaa walii qabu wayiitii wal dhabuu danda'a. Dhimmi biraa dhimma dhuunfaa wayii jiraachuu danda'a. Jidduu keessa kiyyan yeroo baay'ee baasee namatti ni madhu waan ta'eef rabbitu beekaa jechuudha. Rabbumatu beeka. Namni beeku tokko hin jiru. Sini galee jira dhimmi biroo saniin alatti kasan caalu jira jechuudha. Ammallee taanaan ni tura malee ni uraa jette sani boombiin. Ammallee taanaan dhimmi akkasitti saasanii fi ana mataa kiyya na jeeqeetiin obsuu dadhabeetiin asitti baheetiin ija keessan afoo dhaabadheessani dhimma sani inshallah gara fuulduraallee kana dubbadhuu fi kama dhageettan ta'a. Booyaa osoo hin taane gaafas ammoo kolfaatiin isinitti hima. Booyaati miti kolfaatiin isinitti hima gara fuulduraallee jechuudha. Kolfaatiin jechuudha. Kolfaati maal isinitti himadha. Booyaati miti. Dhingata oobariinatti ta'ee mataan kee bakka hin jiraame obsuu dadhabee gatii obsuu dadhabee fi asirratti hin bahee booye. Malee an takkaayyuu osoo haati tiyyaayyuu dogongoraanii haatiitu sirraa duute naan jedhan laayivii gubbaa bahee booya jedhee hiyyaanne. Wallaahi waan takkaa hiyyaanne waan takkaa isinillee narraan eenne waan takkaa namni kaminuu narraan eenne tuyyuu nama mudatee jechuun godhe waan godhuu hin feene bakka jiruma kiyya irratti waan godhuu hin feene godhe waan hin gaddaasan.
waan godhuu hin feene wayitiin godhe waan godhuu hin feene waan keessi kiyya nan hayyamne waan illiinaan kiyya nan hayyamne bakka usuma wannummaan fedhe raggalee qaama kiyya walakkaan irraa muranii darbanii wallaahi waan hin godha jedhee hin yaanne wanni sun bakka asirra bahee booyee namni fuula kiyya waan badaan argitan jedhee hin yaanne warri ammoo dhugaa rabbi dhiifama isiniin jechuu barbaada maaliif jennaani hagana kabajaa naa qabdanii yookaan hagana iddoo naa qabdanii jaalalli isin naa qabdan kabajaan isin naa qabdan iddoon isin naa qabdan wallaahi takkaallee hagana jedheellee yaadee hin beekullee jechuudha keessa kiyyatti Oromoo kutaa godha takkaa hunda keessanuu jechuudha. Kana jibbullee akkuma na jibbu sanittuu iyyuu waa'ee kiyya jibbee bira hin tarre dubbachuu isaatiif kana jaalatullee akkuma na jaalatu sanittuu iyyuu waa'ee kiyya ganama galgala dubbachuu isaatiif wallaahi isin rifachiisuu kiyyaaf yookaan immoo isin onnachuu kiyyaaf dhiifama guddaa isiniin jedha onneetii yarraa jechuudha. Hedduu isin galateeffadha dhiqqaa guddaa keessan jechuudha. Moor kabajaan isinii qabu akka cimmu yookaan karaa sirra wantoota sanniin irraa akka uf qabu yookaan immoo akka uf tissu moor na guutan yookaan karaa lakkii jedhee akkuma nama tokkooti akkuma nama iizii tokkooti gadi qallee qabee wantoota tokko waan badaa takka illee ka godhu wantoota sanniin irraa akka uf tissu yookaan immoo akka uf qabu nagootanii jechuudha bakki isin naa qabdan yookaan immoo ilaalchi isin naa qabdanii jechuudha. Gama biraatitti ammoo jiranii namoonni tokko warroonni kufaatii namaa jireenyi namaa gaafiitti ta'u sinigalee jireenyi namaa maal dhaabattee deemtii maal jiraattii maalummaaf akkuma namaa kana baatee galtii ka gaafiitti ta'u hedduutu jira. Hiriyoota kiyya keessaallee ta'ee warroota an beeku keessaallee ta'ee warroota an hin beekne keessaallee ta'ee jireenyi kiyya warroonni gaafiitti ta'u nama hedduutu jira. Ani adda fooloo miliyoona tokko baadhee deema fooloo miliyoona tokko kana keessa hundi isaanii jaalatan yookaan ammoo hundi isaanii anaaf bakka qaban hin jedhu kana jibbanis kana jaalatanis fooloo na godhanii na hordofan. Tokkoffaa osoo warri na jibbuu hin jiraanneetiyyuu anuu hamma isin sadarkaa amma isin argitanii kana keessan ga'u qaata waa hedduu keessatti kufa qaata bakka hedduutti kufa. Ammallee bakkoota akka ammatti namoonni itti na barbaadaa turtanii san yoomillee hadhallee borullee gara fuulduraallee inshaallah keessaa nan argitan waan akkasiisan keessatti jechuudha waan akka amma kaleessa haasayaa turtanitti ana jechuun unkaan jechuudha unkaan yookaan viidiyoo kiyya akka isin jettan san waraabee namaa erguu miti waraabee namaaf erguu miti. Yookaan immoo qullaa mana keessa taa'ee namni waan akkasiin irratti dalaguuf yaaduu miti gaafa kophaa kiyyaayyuu shintibeetii yoo shaawurii seene nama uf shakku'an yoo shintibeetii shaawurii seene nama uf shakku shaawurii makana namni daffaree seenu kan an nama daffaree seenne jechuudha nama gaafa shintibeetii seenu kophaa kiyya uf shakku jechuudha akka isin yaaddansanii fi akka isin assaabdansanii miti jechuudha isiniif galee miti warroonni waa'ee akkasii dhiirras ta'e dhalas ta'e waa'ee akkasii yaaddan suni isinumaaf haateettu rabbi isinumaaf haa kaa'u. Akkuma isin yaaddanitti akkuma isin assaabdanitti rabbiin isiniif haa kaa'u. Maybe namni namaa waliin haasa'ee dogongoruun jira wantoota tokko balleessuun jira. Namni ani itti haasa'uuf namni ani itti dhiyaadhuyyuu yoo diqqaate hamma wayititti nama abbaa isaa beekan addaa isaa beekan eenyummaa isaa beekaniin waliin haloo jedhee kan keessaan tekstii walii godhuyyuu. Gabbuusee silkii waliin haasa'uudhaan itti laata. Gabbuusee lafa silkii waliin tiktokii kana keessaan tekstii gaafa namaaf godhu nama eenyummaa isaatiif abbaa isaatiif addaa isaatiif eenyummaa isaa beeku sigalee nama haadha isaanii kabaja jedhu nama abbaa isaanii kabaja jedhu nama eenyummaa isaa beeku wajjin jechuudha. Gara keessatti taree lakkoofsarraa fuudhee waliin jijjiiree waliin haasa'uudhaaf ammoo moor nama amanuu fi nama dhugaan namni kun nama jedhee itti citu keessaa nama akkasiitiin haasa'a malee yookaan asirra abaaboon amma asirra daddarbantuun yookaan leenci asirra fiffiigu kun yookaan wanti asirratti ergamtu tun na shawwaddee leenci asirraa maaliin asirraa wantoonni akkasirraa akkam isin jettan san diyaasbooraa maalii jinni isin jettan sun na shawwaddee viidiyoo kiyya abaaboo asirra fiiddutti
Argitanii ababaa asirra fiiddutti qaama kiyya nama gurguratu miti. Qaama kiyya jedhuudha. Ababaa asirra fiiddutti nama gurguratu miti. Jaalalaan namaaf shawwadamuu ni danda'a. Jaalalaan namaaf sobamuu ni danda'a. Namni jaalalaan na sobuu ni danda'a. Jaalalaan namaaf bitamuu ni danda'a. Haala balazaa mallaqaaf jedhee addunyaa tanaaf jedheetiin never ever abaaboo asirra fiidduuf jedhee nama takkaaf hadhallee gara fuuldurallee bitamee hin beeku. Yoo qabadhee keessatti yaayuu rabbiin fadiyaatii hin dhoosin. Ababaa asirra fiidduuf jecha. Argitanii leenca asirra fiiddu tanaaf jecha keessaan namaan akkasii ta'a akka naa ta'i jedhee kana maa waliin shawwadamee haasa'ee wantoota akkasii godhee jiru yoo jiraate rabbiin fadiyaatii yata dhufattee jirtu yoo rabbiin naaf hin dhoosin. Isinii galee kana waadaa isiniif hin gala. Kachi booda ammoo ka gara biraa viidiyoo kiyya haddallee borullee iftaanillee yoo qabaattaniif yoo harka keessan jiraate naaf hin dhoosin.